Harka fuuni akkam jirtu kun kan daawwataattee jirtan OBN International. Har'a ogbarruurraa waliin haasofna waliin hojii ogbarruu fi jireenya dargaggoota Oromoo biyya ambaa daawwanna. Hojii ogbarruu Itoophiyaa keessatti ga'ee dhaloonni Oromoo qabaatan olaanaa ta'us isaan kun garuu sirna cunqursaa turerraa kan ka'e of ta'anii afaan dhaloota isaanii guddisuurra kan alagaa akka guddisaniif haalli yeroo ture isaan dirqisiiseera. Baroota afaan Oromoo haasa'uun cubbuu ta'e keessatti hayyooti Oromoo hedduun kan ofii lagatanii kan alagaa dagaagsuu irratti ko'ommataa ba'an. Har'a otoo guddina afaan Amaaraa keessatti ga'ee hayyoota Oromoo maqaa dhahaati isiniin jenne maqaa hayyoota hedduu akka sammuu keessa isin jiru shakkiin qabu. Haa ta'utii qabsoo Oromoo baroota dheeraaf mirga ofii kabachiisuuf taasiseen afaan Oromoo dhabamuurraa hafee guddina saffisiisaa agarsiisaa jiraachuun wal nun falmisiisu. Baroota asaanoo kan ammoo Oromoon gama ogbarruu aartii fi muuziqaadhaan daran tattaafataa akka jiru hojiin artiistota keenyaa muuziqeessitootaa fi barreessitoota keenyaa ragaa guddaadha. Sirboota hawwatoo baasuu, kitaabota gosa garaagaraa maxxansuu, uffata aadaa agarsiisuu hanga qophiilee hawwatoof barsiisoo ta'an waltajjii gubbaatti dhiyeessuu irratti Oromoon yeroo dhiyoo as gara waltajjii gidduutti as siqaa jiraachuun kan ijaan argaa jirrudha. Kun ammoo gama afaanii fi aadaa isaatiin tarkaanfii sabi keenya tarkaanfataa jiru amma seenaasaa fi baay'ina isaa ta'uu baatus boodatti harkisaa hanga turan sana harkifamee akka boodatti hin hafne kan agarsiisudha. Biyyi tokko gama hawaasummaa dinagdeef siyaasaan guddachuu keessatti ga'een muuziqaa aartiif ogbarruun qabaatan kana jedhamee hin ibsamu. Seenaa biyyoota guddatanii keessatti ga'een isaan kana olaanaadha. Guddina biyya sanaa biyya biraatti kan himu muuziqaa, fiilmii, aartii yookiin ogbarruudha. Biyyi tokko isaan kanaan alatti duwwaadha. Har'a seenaa ogbarruu Afrikaa qorachuuf yoo intarneeta keessan saaqattan kan jalqaba irratti fuula intarneetaa aguugu namoota akka Chinua Achebe, Naadinee Goordimeer, Chimamanda Adichee, Maarimaa Baa Nuraddiin Faaraa fi kanneen akka Ben Okriifaadha. Maqaan biyya England yeroo ka'u barreessitoota akka Chaazer, Shakespeare, Miltoniif George Orwelliin yaadachuun keenya dirqama. Maqaan biyya Faransaay yoo ka'u immoo dirqama namoota akka Victor Hugo, Emile Zola, Albert Camus, Jean-Paul Sartre fi Simone de Beauvoir yaadachuun keenya hin oolu. Guddina biyya United States kan biyyoota addunyaa biraatti agarsiisanii fi dhalli namaa golee arfanuurraa akka Ameerikaa hawwatuuf shoora guddaa kan qabaatan ammoo hojii Hollywood keessatti dalagamudha. Hindiin maal akka qabduuf hammam akka geessu kan ittiin addunyaatti of himtu Bollywood kan jedhamu wiirtuu industirii fiilmii ofiisheetii qabdi. Isaan kana hunda keessa mee har'aaf ogbarruu irratti haa fuulleffannu. Ogbarruun jaarraa keessa jirru kana keessatti haala jireenyaa fi ilaalcha hawaasichaa bocuu fi geggeessuu keessatti shoora guddaa qaba. Ogbarruun dhala namaa bohaarsaa, dhaamsa dabarsaa akkasumas qolaan qabee haala keessa jirruuf itti adeemnu akeeka. Yeroo hundaa namooti ogbarruu bifa isin hin yaanneen yaada haaraa isin keessa kaa'u. Fedha keessan malee gara ilaalcha isaaniitti isin hawwatu. Akka isin daandii isaanii hordoftan kalaqaan gaadiyanii daandii ofiirra isin buufatu. Waan haaraaf isin kakaasu. Kanaaf egaa kan ogbarruun humna guddaa qabaa nu jechisiisu. Baroota keessatti jechooti aboo guddaa qabu. Dhalli namaa jechoota kana akka barbaadetti itti dhimma ba'ee addunyaa kana sochoosuu danda'a. Jechi lubbuu namaa galaafata akkasumas jechi du'arraa nama hambisa. Kanaaf Oromooti durii jecha afaan ofii keessaa ba'u akka dhala isaaniitti kunuunfatu. Jechoota nuti ogbarruu keessatti dhimma itti baanu akka itti dhalli namaa waa tokko ilaalu jijjiiruu danda'a. Waan kanaan dura shakkinullee akka amanu nu taasisuuf humna guddaa qabaata. Ogbarruun hawaasa tokko ibsa. Barreessitoonni haala yeroo irratti hundaa'anii waan isaan barreessan yeroo keessa jiraannu akeeka. Yeroo sabi tokko qisaasamaa adda addaa keessa ce'u qalamni barreessaa jireenya sana ibsa. Yeroo nagaaf tasgabbiis ilaalcha hawaasichaa hima. Ogbarruun isa haqa dhabeef sagalee haala yeroo qeequuf ibsuuf ammoo fiingeedha. Barreessaa jabaan tokko hawaasa keessa jiraatu ilaalcha siyaasaa ofii qaburratti ijaaruuf humna guddaa qabaata. Haada ta'ee hawaasicha walitti hidhuufis akkasuma. Yaada siyaasaa haaraa maddisiisuu danda'a. Waldhabdeef furmaata soquu fi hawaasicha kara gaariitti akeekuu qofaa osoo hin taane dhaloota amala badaarraa ofitti hawwatee akka dibaabeetti golguuf humni ogbarruu guddaadha. Egaan ani kana hunda kaaseef har'a hojii ogbarruun wal qabatee gara qe'ee Washington DC keessa isin daawwachiisuu hawweeni.
Qe'een kun qe'ee baay'inaan lammiileen Itoophiyaa keessa jiraataniif eenyummaan Itoophiyaa saba tokkoon fakkeeffamee yeroo dheeraadhaaf keessatti mul'ataa turedha. Xaayituu Yebaahil Maayikal kan ogeessitoonni aartii ogbarruu Abashootaa bara dheeraaf itti dhiyaatanis ganduma kana keessatti. Qe'een kun manneen nyaataarraa jalqabee hanga waltajjiilee aartii ogbarruu fi muuziqaa garaagaraatti kan keessatti olaantummaa guddaa gonfatanidha. Meerilaandii hanga DC'tti, DCdha hanga Virgiiniyaatti, Silver Springii hanga daandii 14ffaatti, daandii 9ffaa hanga U Street, Adams Morgan daandii 18ffaarraa hanga Virgiiniyaa Skyline'itti qe'ee utuu afaan Ingilizii tokko keessaa hin buusin afaan Amaaraa qofaa haasa'uun jiraachuun danda'amudha. Qe'ee kana keessatti Damakasee hanga Qurunfudiitti, Dimbilaalaa amma Insilaalaatti afaan Amaaraa qofaan barbaaddanii bitachuu dandeessu. Yoo barbaaddan xaafii dhaabbattanii safarsiifattu. Qe'ee eenyummaan Itoophiyaa saba tokko qofaan fakkeeffamee bocame akkasii keessatti dargaggooti Oromoo yeroo dheeraadhaaf bakka itti wal argan tokko uummachuu irratti ifaajee guddaa gochaa turaniiru. Garii qe'ee kana keessatti of dhabanii kaanitti makamaniiru, garii ammoo of barbaacha ifaajee guddaa godhaniiru. Dhiibbaa siyaasaa saba Oromoo irra bara dheeraarraan kan ka'e Oromooti biyya alaa jiraatan ilaalchi isaanii hundi siyaasa gubbaatti rarra'ee waan tureef simannaa waggaa haaraa yookiin qophii adda addaa tokko tokko irratti yoo wal argan malee akka isaan kaanii wiirtuu walitti dhufanii dandeettii isaanii irratti agarsiifatan tokkoyyuu qabaachaa hin turre. Haa ta'u malee baatilee muraasaa as wiirtuu sana waan uummatan fakkaata. Innis halkan ogbarruu jechuun Oromooti dandeettii aartii muuziqaa ogbarruuf kan kana fakkaatan qaban irratti dhufanii bilisaan hojii isaanii uummataaf agarsiisan tokko uummatanii jiru. Kunis walitti fufiinsaan hoggayyuu jiini seenee sanbata duraa isa jalqabaa irratti dhiyaataa jechuudha. Halkan ogbarruu Oromoota naannoo DMV jechuunis DC, Maryland, Virginia jiraatan hunda hirmaachisu kun kanneen dandeettii garaagaraa qaban daangaa tokko malee hundi kan qooda irraa fudhatan yoo ta'u torbanitti guyyaa tokko gama intarneetaan kan dhiyaatu qophiilee bashannansiisoo ta'an maqaa keelloo miidiyaa jedhuun jalqabuun isaanii immoo Oromoon hagam tokko biyya keessaaf alaan gama aartii ogbarruuf muuziqaa ofii guddifachuutti akka fuula naanneffataa jiru kan agarsiisudha. Walumaa gala mee hojiilee dargaggoota Oromoo naannoo DMV jiran kana hanga tokko waliin hadaawwan. Namni ijoollummaa isaatti egaa waan dabarsee hin irraanfatu. Yeroo ijoollummaa isaas yeroo ijoollummaa koo jedhee haasa'ata. Oromoo ta'ee nama kabajamaa kana kan irraanfatu waan jiru natti hin fakkaatu. Barreeffama asoosama jalqabaa ijattiin banan qophii kana beektuu laataa jedhu sagantaa televezyiyoona afaan Oromoo dabarsamaa ture irratti sagalee isaanii namni irraanfatu hin jiru. Kitaaba asoosamaa yeroon ittiin dabarre lama kan akka gurraacha abbayyaa godaannisa nuuf gumaachaniiru. Tiyaatira afaan Oromoo jalqabaa imimmaan nama hin qusachiifne tiyaatira dukkanaan duubaa kan katabee fi qindeesse galmeen seenaa Oromoo gudunfatee kaawwateera. Fiilmii gabaabaa The Fallen Beats jedhu produce gochuudhaan badhaasa guddaa argataniiru. Sanaan alas badhaasa hedduu dabalataan argataniiru. Gumaacha guddaa gumaachan kanaan alatti jechoota afaan Oromoo hedduu kalaquudhaan afaan Oromoon akka inni bal'atu taasisaniiru. Afaan ni dhalataa ni guddatas ka jedhu nuuf mirkaneessaniiru jechaadha. Anillee carraa kan argadhee fuuldura isaanii dhaabbadhee halkan ogbarruu kanatti yeroon isaan affeeru gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Halkan ogbarruu kunis faawundeeshinii isaan hoogganan Soundscribe jedhuun fi keelloo miidiyaa waliin ta'uudhaan kan qophaa'e. Egaa kabajamoo obbo Dhaabaa Wayyeessaa gara isteejitti isin affeera jechaadha. Akkam jirtu? Naguma? Baga nagaan dhuftan? Halkan ogbarruu, halkan sirbaa, halkan cidhaa, jaalbultii waan akkasii malee halkan ogbarruu kan jedhamu jiraa? Halkan cidhaa fa'aa jaalbultii fa'aa beektu. Namni kun halkan ogbarruu jechuudha. Halkan geelloo fa'aa beektu. Beektanii? Kan halkan geelloo beeku eenyu? Mee harka baasaa? Waanuma akkasii waluma biraa bara walirraa fagoo miti. Suma afaan hin jedhamu, suma geellifatanii, suma sirbanii
gara barreeffamaatti yeroo geeddaramu immoo ogbarruu ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma halkan sanaa jechuudha. Kan amma warri keelloo miidiyaa yaada isaa waliin mari'annee achi booda hojiirra oolchan. Akkuma yaadaatti dubbanne kun hedduu nama gargaara jennee yaadna dargaggoota keenya namoonni barreessuudhaaf yaada qaban baay'eetu jira. Namoonni ijoolleen dandeettii qabanii walaloo kan barreessanii asoosama kan barreessanii barreeffama adda addaa kan barreessan tapha kan barreessan kun akka amma seenaa fa'aa akka fitsuun fa'aa amma kunoo dhandhamachuu jalqabdan miti waan isaan hojjechuu danda'an. Kanaaf warra akkasii iddoo isaan itti qaratan warri wallisan warri sirban iddoo itti qaratan iddoo itti wal dhaggeeffannu jechuudha. Aadaa saba biraa keessatti baay'ee bal'aadha waan akkasii kitaaba wajjin dubbisuun waan haaraa walaloo fidanii dubbisuun yaada haaraa fidanii wajjin mari'achuun waa'ee teeknikii isaa irratti haasa'uun waan akkasii baay'ee beekamaadha. Kanaaf aadaa isaa saba keenya keessatti yoo guddisne dargaggootaafis warri immoo xiqqoo muuxannoo qaban immoo dargaggootaaf firuudhaaf hedduu gargaara jechuudha. And if you know the song, please, you can sing along also. Inyadini, yadina man bada, malakana yada, sila sini bada. Ya firi jalala situ hunda chala Ya firi jalala situ hunda chala Dawa onnetia yomin si walala Dawa onnetia yomin si walala Nyadini 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 edni naman bada malakana yada sila zinin bada. Talib wamalin talakenya mbojne ayan tugalatomi namakasi gara afaan ingiliffaan badan danda'u. Thank you very much. Thank you very much. Again, thank you very much. Gaaf tokko karaana deemaa bokkaan baachuu tokko roobdi. Mana baachuu tokko seenee niitiin baachuu tokkon teessi. Maqaa baachuu tokko dhaabdee marqaa baachuu sanas baaftee. Takkan nyaannaa takkan baacnaa. Utuu nyaannuu utuu baacnuu hin dhufe abbaan galma jaaree kan gaaddidduun mana caalee. Harka tokkoon guca baata. Harka tokkoon guba baata. Guca isaatiin na gubuufi buta isaatiin na butuufi. Silaa dubartiin malangashitu gola gaangoo xobna gootee bissii garbuu narra buuftee cidhaa daadhii narra tuultee achii keen finxiriiree akka reessoon si ciniinee farda kaabbaa farda noolee naan jedhaa kaa baga noolee. Galatooma.
Baga olte beeka kenna. Akka bu'aaraa jirtan abdii qaba. Reefu yeroo taalib siru baay'ee mirqaaneen ture beektaa dukkumaan shubbisne sagalee hin qabu ani osoo shubbise baay'ee natti tola. Garuu maal godha taalibii qabateera. Egaa ijoolleen asitti dhalattanii isa argaa afaan Oromoo hin beeknu jechuun ceeradha san biratti dhugaa. Kanaaf immoo taalibii harka rukutaa achumanis beekaaf harka rukutaa. Warra jiru ari'u guyyaaf galgala jooraa warra asitti baqataa biyyatti diyaaspooraa warra waan ta'een dhufee biyya isaatti tujaara warra lammummaa bitee warra ollaa doolaaraa jirtu warra cuumboo kajeelaa piizaan guuttatu garaa warra Oromiyaa yaadee qalbiin ilaaltu qaraa warra suuphii abbuuqu iddoo itti tuudhaaf baadu warra qaamaanas taa'ee garaan biyya isaa yaadu jirtu. Galana gaaromsaaf maal jenna natti maga dhagaan turreecha dhagarte amala kee hojjenne itti qaaf maal jenna obbo Dhaabaa bira. Saaksaanqa. Harka rukutaaf harka rukutaaf harka rukutaaf. Ijoollummaa kaaftee hagarraa na baattee xabii tokko malee na waliin jiraatte. Foolii qaama kootii tokko osoo hin jibbin amala koo badaaf bakka osoo hin laatin kunoo har'as jirta jaalalaan na waliin. Dadhabaa du'aan koo hojii oolee galee sirrattan of argaa ciisee dalga galee sirra gangaladhee sirrattan kurruufaa sirratti gorareessi yoon barbaade qaamni sila baree sila siyoom na jibba. Nan dadhabe jettee hamaadhaaf na laattu nuffitee jibbitee na dhiifteen sokkitu yookiin dallansuudhaan fuula nan dhawwattu haadha dandeessuu koo rabbi siif laatu. Dandeessuu akka dachee iccitii koo beekta badii koo soo beektu iranaaf dabarta akka mucaa xiqqoos ana kunuunsiifta takkiin haguuggii koo qabbanas naaf taata. Sirratti kan biraa yommuu ittiin lakkaa'u safuu tokko malee miilaan baala gaa'u cimciriqin jettu gaaffin nan cinqitu mi'a qaama keetis diddeenan dhorkattu warqee foolii dinqii callisii na baadhu siree koo ati naaf jiraadhu. Keessa namaa hin beektu keessa qabattee nama laatti jedhu kan garaa garaatti hafuuti. Anis akka giiftii biyyaa bahee doolaara walitti sassaabadhee lafa akka sukkaaraa chirichaarotti shabashamu kana bitadhee sanyii koo irratti horsiisuuf hawwii koo guutuuf booleen ba'uu dadhabus mooyyaleen ba'uun koo waan hin oolle miti. Ahaa wayyee warra koo sanitti hin himne waa'ee warra koo sanitti hin himne. Haati koo kikkiidha. Isheen direeki kikki do you love me jedheen. Abbaan koo baabura inni waca. Abbaan koo baabura waca jaallata. Akka inni itti na uume ajaa'iba. Namni nama uumuu fi dukkana eeggatee inni garuu guyyumaan ayyoo koo caccabsee na uume. Ollaan na dhagaa jedhee ceera fokkoo hin beeku safuudha isaaf. Gaafa umriin koo jaalalaaf ga'u akka dhaabota Oromoo oo qabatanii kallacha olummaa Oromoo adda bilisa baasa Oromoo duraatti jecha of yaamani kiyyas shiroo fesesi shiroo diimaa tegaabinoo jecha wal qoodna. Maal maqaan kee afaan Oromoo miti yoonaan jettani mee safarri Finfinnee keessaa afaan Oromoon kan waamamu jira. Anis carraa DV nagayeen biyyaa bahee ay diaspora kun maal diaspora elfora da male
Boqonnaa namaan laatanii osoo an xiyyaara keessan bahin dhufteem jedhanii walii bilbilu. Osoo hin turin ammoo ibidda irra nakaanii baq na godhu. Isayyuu bar furdatte qallatte jedhanii na hamatu. Akka gati jiimii naa baasanii. Aniin kan jedhu ani shirooni ibidda irra nakaaniiti baq kan jedhu warri baladaraa maalirraa isaan kaaniiti baq kan isaan godhu. Artiin Oromoodhaaf riqicha. Jabeenya ta'ee diina ofirraa cabseera. Dungoo ta'ee hacuuccaa halagaa bara dheeraa dandamatee dhalootaaf ifeera. Kanaaf artiin Oromoo goota meeqa nyaatullee bakkaarraa jiruun nu ga'eera. Humni isaa waaqa biraa waan kennameef utubaa sibiilaa ta'ee hafeera. Kanaaf egaa uummanni Oromoo artiin Oromoodhaaf sabbata eenyummaatii jedha jechuudha. Artiin jaalala, artiin jabeenya, artiin kennaadha. Kennaa waaqa biraa kennameefidha. Artiin xiinsammuudha, artiin araara qabbanadha. Artiin seenaadha, artiin bohaarsituu lubbuudha. Siriidhuma Oromoon ilmaan isaa artiidhaan guddifata. Artiidhaan beekumsa dabarsaaf. Gaarreen, lageen, mukeewwan, beelladoota, bineensota, daggalaa akkasumas ollaawwan bitaaf mirgaa karaa artiin barsiifatee guddifata. Fakkeenyaaf Jimmaa Jimmitee gaafa jedhamu maal jettu? Kan farda nyaattu. Kanaan egaa naamusa ittiin barsiifata ijoollee isaa jechaadha. Uummoon maal baatti haaduuf qarabaa. Kun immoo ijoolleen daddaftee akka ishee waa understand gochuu akka ishee waa dafee galuuf ittiin barsiifata jechaadha. Hibboon jira, mammaaksi jira, oduun durii jira. Kanaan ijoollee isaa barsiifata jechaadha. Akkooyyeen koo dur aartii jechuun diiskoo dannasuu qofaa miti jetti. Lafa isheen maqaa kana fiddee beekuu baadhus afaan xaaliyaanii beeka jettee waan afaan nu faajisaa turteef afaanuma xaaliyaanii ta'aa laataa jedheen dhiisan ture. Halkan hogbarruun koo har'aa kan xiyyeeffatu geerarsa Oromoo irratti yoo ta'u saba keenyaaf geerarsi maalidha? Iddoo maalii qaba? Geerarsi aartii Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti kan wal qabatedha. Gammaduuf gadduu Oromoo geerarsa inni geeraruun beekuu fi odeeffannoo ga'aa irraa argachuuf dhaggeeffachuu qofaan ga'aadha. Yeroo qotuu, yeroo meesuu, yeroo loluu, yeroo wal awwaallatu akkasumas yeroo dubbii barbaadullee geerarsa kanaan raawwata. Keessattuu yeroo lolatti deemuu fi yeroo goota isaa ittiin awwaallatu geerarsa kana akka meeshaa guddaatti itti fayyadama. Meekaanii tarreessinaat maaliif callisnee teenyaat geerarsa jalleessinaat yaa ijoollee biyya keenyaa. Dhedheessi guutee shaniitti maree kunoot mucaan kee aarii jibbeet garaan gubatee kunoy. Garaa kooshee dallantu yabbabbaat tasheetii geejjibbitu miila kooshee qaqalloy. Miila koo qaqallitti yabbabbaat lama jabatii eegaat tana keessa kee beekaat tana keessa kee beekan. Obsitan dhiisee malee abbabbaat garaa nu dursee malee dhikkisee na dhaatan. Dhikkisee na dhaatan abbabbaat takka madaakuu baatteet takka malaa dubaatteet takka malaa dubartii takka malaa dubartii. Kuni abbi ta'uudha kan geeraree jechaadha. Geetaachoo Hayilamaariyaam immoo akkas jedha jechaadha. Alaameetti ijoollee banneeroo gubra baas ganeeroo eegan. Akkamiteera? Alaameetti ijoollee ittisa laaphee koo jalaa ittisa bookkisee aduu takkaleenca daggalaatti nimuu maala ni makayin. Inimuu maala ni ijoollee itti yoon himaamina dhumaa baritti baraa tokko deemuu diidde moorri koo dhumuu diidde foonni koo kayin. Keessaan darbe mucaan kee fira koo marii dhoskee fira koo marii dhoskee. Isaan ijoolleedha dargaggoodha akka kana yaadanii sagantaa akkas bareedu kana nu qopheessuu isaanii ani dhugaa baay'een isaanitti boona baay'een isaanitti gammada karaa koo dhugaa umurii isaaniitiin oli gochaa jiru yeroo isaanii itti fudhatanii waan salphaa miti nan beekani waan isaan godhani yeroon isaanii
dadhabbii hojiin jira barumsa qabu hundi isaanii baratu hundi isaanii hojjetu sanarra dabarsanii yeroo isaanii dabarsanii kana gochuu isaaniidha dhugaa dubbachuuf taanaan ani baay'een isinitti boona dhugaa ulfaadha ammallee jabaadha. Sagantaa kana akkanatti qopheessuun waan salphaa miti yeroo fudhata. Dhugaa dubbachuu fi wanta kana jaallannee hojjenna malee irraa sooromnaa ittiin jiraannee miti. Garuu akka dhaloota Oromoo tokkootti Oromoof hin barbaachisa jennee yaanneetu tiimiin kuni barataadha baay'een keenya. Sagantaa akkasii amma ji'a dhufu Minnesotaatti hin goona warra jiran wajjin haasa'aa jirra asittis hin goona. Disemberitti immoo gara biyyaa deebisnee Itoophiyaa Beeraawi maayidhanis tiyaatiriitti guddisne mishigii hundumaa diiguu qabna mitiire mishigii hundumaa diiguu qabna. Asii jalqabnee dhufuu keessaniif nu kabajanii hojiin nuti hojjennu vaaliyuu laattanii yeroo keessan irraa dhufuu keessanii fi tokkoffaa irratti galatooma isiniin jechuun barbaada. Kanarratti namni na wajjin hojjetu baay'een waaqoonfaa jiru seenaan atimooyi ijoolleen hedduudha hawwiinfaa jiru. Namni kun hunduu qarshii isaa walitti buusee mana kiraa fudhannee serious maaliif responsibility nutti dhaga'ama. Barri bara oduutu hin ta'in bara hojiiti. Hojjechuun odeessuun salphaadha hojjechuun ulfaataadha. Kana yeroo hundumaa ji'atti gochuu barbaanna. Sagantaa akkasii duwwaa miti. Mother's Day irratti sagantaa adda ta'e kanaan dura hojjetamee beekne Mother's Day irratti qopheessuu barbaanna. Father's Day gaafa ta'u sagantaa addaa Oromoo hunda include godhu culture akkasii develop gochuu barbaanna. Uummata kana transform gochuu barbaanna. Jaalala Oromoof Oromummaaf qabnuuf hojjechaa jirra. Kana immoo Oromoo namni ofiin jedhu aarsaa nuti kaffalaa jirru ilaalee wanta nun goonu irratti argamu. Baay'ee min sheerii godhaa wanta nuti hojjennu. Wasin hin miidhu. Sheerii yoo goote it doesn't mean anything. Dhugaa dubbachuuf sagalee masaatu ba'aa keelloo miidiyaatu beekama. Oromoo kan barbaachisu amma progressiivii ta'u hojii hojjechuu gara fuulduratti tarkaanfachuudha. Dhufuu keessaniif galatoomaa sagantaa kanan qopheessin ammas daddaballee warri taalentii qabdan. By the way kun aartii duwwaa irratti miti wanti hojjechuu barbaannu. Iskooppii keenya suutuma guddisaa deemna. Amma take one step at a time. Wanta baay'ee ofitti baay'isnee miti wanti hojjechuu barbaannu. Gara poolitikaa irras akkuma kanaa tiimii develop gochaa jirra nama Oromoo centric kan ta'e. Oromoo irratti kan hundaa'e faayidaa Oromoo irratti tiimii hundaa'e miidiyaa uummata Oromoo waa'ee dantaa uummata Oromoof hojjetu. Gara poolitikaadhaanis gara aartiidhaanis gara sanaan deemaa jirra. Kanaaf dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Warri nu kabajanii dhuftan fayyaa ta'a. Sagantaa keenya sumarra xumurraa galatoomaa fayyaa ta'a. Egaan akkuma jalqaba irratti jedhe Oromoon hagamiyyuu biyya isaarraa fagaatee yoo jiraate aadaa isaa, afaan isaa, eenyummaa isaarraa fagaatee akka jiraachuu hin dandeenye hojiin qeerroof qarreewwan Oromoo naannoo DMV ragaa guddaa isiniif ta'a. Bakka kana irratti ilaalcha siyaasaa adda addaatu daangaa malee bifa ogummaatiin mul'ata. Hariiroo hojii wal danda'uu fi wal hubachuu, walii wajjin jiraachuu waltajjii dargaggooti kun qopheessan irratti mul'ata. Alagaan eenyummaa Oromoo hin beekne hedduutu bakka kanatti dhufee Oromoon wal bara. Aadaa Oromoos unata. Maatiin jaalalaaf fedhiidhaan ijoollee isaanii gammachuun gara kanatti ergatu. Hayyoota Oromoo hedduutus sagantaa kanarraa qooda fudhata. Dargaggooti Oromoo bakka kanatti wal baru. Araadaaf hojii bu'aan qabnerraa fagaatanii eenyummaa ofii alagaatti beeksisuu fi aartii muuziqaaf ogbarruu ofii dagaagsuu irratti ko'oommatu. Kun jireenya biyya Oromaa fi qabiyyee eenyummaa ofiiti. Guddinni ogbarruu ofii bakka kanarraa ka'ee alagaa bira ga'a. Bor dhaloota kanatu ogbarruu Oromoo addunyaaf mul'isa. Kan daawwataa turtan OBN International Anabdii Fiixeeti. Torban sagantaa biraan walitti deebina. Gama kootiin nagaatti.